Hooggantoonni Majlisa Naannoo Hararii aangoo wal harkaa fuudhan. Muummichi ministeeraa hooggantoota Majlisa Federaalaa koree furmaata barbaaduu hawaasa musliimaa fi garee walabtaa irraa koree dhimma hawaasa musliimaa qoratee furmaata kaa'uu hundeessuun isaanii yaadatama. Kanuma hordofuun hoogganaa Majlisa Naannoo Hararii kan ture Muhammad Saabit nuti wahabiyyoota waliin tokko hin taane jechuun jeequmsa kaasuuf socho'aa kan ture yoo ta'u, hawaasni musliima naannichaa torbee darbe marii geggeesseen Muhammad Saabit aangoo irraa buusuun hooggantoota haaraa kaadhimate ture. Haalum kanaan arba'aa darbe ulamaa'onni maanguddoonni imaamonni naannoo Hararii koora galma Amiir Abdullah keessatti geggeessaniin Sheek Ariif pirezidaantii dhimma Islaamaa naannoo Hararii, imaama masjida Juma'aa kan ta'an Sheek Muktaar Mubaarak itti aanaa pirezidaantii, Haji Toofiq Abdallah sabqunnamtii, imaama masjida Taqwaa kan ta'an Sheek Abdusalaam Jibriil barreessaa fi akkasumas namoota lama kan biroo miseensa godhuun filatan. Ganama kamisaa immoo poolisiin naannichaa qabeenya waajjira majlis naannichaa laakka'uun hooggantoota haaraa uummanni filateef dabarsee kan kenne ta'uu odeeffannoon argamne addeessa. Kamisa waaree booda dargaggoonni hooggantoota ahbaashota duraaniitiin qindeeffaman immoo magaala Kombolchaa dabalatee gandoota baadiyyaa adda addaarraa walitti qabamuun mooraa waajjira majlis naannoo Harar keessatti jeequmsa kaasuuf osoo socho'aa jiran to'annaa poolisii naannichaa jala ooluu odeeffannoon ni addeessa.